ዓመት ውስጥ ያው ለትልቅ ዓላማዎች ተገናኘን። አዎ ደህና ናቸው እነሱ ላይ በጣም ደህና ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም ለሕክምና ወደ ባንኮክ በሄዱበት አጋጣሚ የሆነ ወሬ ተወራና ሕክምናውን ሁሉ አቁማችሁ መግለጫ እስከመስጠት ደርሳችሁ ነበር። ምን ነበር በሕክምናው ሂደት ላይ ሕክምናው ሳያልቅ ሳይጠናቀቅ ውጤት ላይ ሳንደርስ በመሀል ሕክምናው ሂደት ላይ እንደሆነን ለማሳወቅ ያህል ምክንያቱም ከዚህ ከወጣን ጀምሮ ያለውን ሂደት ህዝቡ ለማወቅ በጣም ጉጉት ስላለው አንድ ፒክቸር ለቀቅን በቲክቶካችን እና ያንን ፒክቸር በመጠቀም የውሸት ዜና እነ ሶሊያና ተፈውሰዋል ማየት ችለዋል የሚል አንድ ዩቲዩብ ላይ ተሰራ የውሸት ቪዲዮ። እሱ በጣም ቫይራል ሆነ። ቫይራል የሆነበት ምክንያት ከሰው ጉጉት የተነሳ ሰው ሼር አደረገው። በጣም የብዙዎች ፍላጎትና ምኞት ስለሆነ በጣም ብዙ ሰዎች ሼር አደረጉትና በጣም ቫይራል ወጣ። ከዛ በኋላ በቃ ከቁጥጥር ውጭ ሆነ። በቲክቶክ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሰራጨ ዜናው። እኛም እዛ ሆነን በቃ ከቤተሰብ ጀምሮ እንዴት ለእኛ ደብቃችሁ ይህን ዜና እንዴት ሶሻል ሚዲያ ላይ እናያለን? በጣም ተበጣበጥን እና ሕክምናውን በትክክል ማስኬድ እስኪያቅተን ድረስ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር። እውነት እግዚአብሔር አድርጎት እውነት ሆኖ ያንን ዜና በዚህ ሁኔታ ሰው አውቆት ቢሆን ኖሮ መልካም ነበር። ነገር ግን ውሸት ነበረ። ያው በወቅቱ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞ ነበር። በመሀል ሕክምና ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ? ከአንድ ወር በላይ ቆይተናል። የተለያዩ ፎቶዎችን በባንኮክ እያየሁ ነበር ሕክምናው ሂደት ላይ። ከዚህ ከመሄዳችሁ በፊት እንግዲህ ተስፋ እንዳላቸው ያንን ደግሞ ተስፋ ወደ መሬት ለማውረድ እና ለማከም ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ባለፈው መጋቢ አዲሱ እዚህ በመጡበት ትልቅ ቦርዱ ተቋቁሞ እነሱ ሊያደርግ መለስ ሁሉም ሲንቀሳቀስ ነበር። አሁን ደግሞ ሁሉም መስማት ይፈልጋል። ምክንያቱም የቻለው በገንዘብ ያልቻለው በጸሎትም ሲያስባቸው። ስለዚህ እንደው በዚህ ሀገር ውስጥ እንደፈጠረ መጨረሻ ውስጥ ሆነ አሁን ሕክምናውን ጨርሳችሁ ለመጣችሁ ሊባል ይችላል። አሁን ሕክምናውን ጨርሰን የመጣ ነው። ሕክምናውን ለመጨረስ ያው ከወር በላይ ቆይተናል። እንዳልከው እንግዲህ ልጆቹ ተስፋ ነበራቸው። ይህን ተስፋ አለ ተብሎ የተሰጠን ሪፖርት ከዛሬ ዓመት በፊት ነው። 2015 ላይ ደቡብ አፍሪካ ስዋዚላንድ ሄዶ በተመረመሩበት ወቅት ነው። እዛ አንድ ሐኪም ቤት ታይተው እንደዚህ አይነት ሪፖርት ደረሰን። እኛ ተስፋ ቆርጠን በተቀመጥንበት ወቅት ነበር ያንን መልካም ዜና የሰማ ነው። ያንን ለማረጋገጥ ሌላ እንደ ኦልተርኔቲቭ ሌላ ሐኪም ቤት ደግሞ ሄድን። ተመሳሳይ ሪዛልት ነበር። Yoo harkifnee jaallatamu kabajamoo hordoftoota Oromtitti Itoophiyaa akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu nageenyi keessan badhaadhaa nagaa kootii nagaa waaqayyo iddoo jirtan isiniif haa ta'u jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Har'ammoo viidiyoo qabadhee dhufee namoonni baay'een abdii guddaadhaan kan eeggataa turan jechuudha. Sooliyaanaa fa'aa jechuudha. Ijoolleetichi. Ijoollee sadanichi isaanii hin argine jechuudha. Ijoolleen sun ijoollee dinqiidha. Ijoollee iji isaanii arguu diduu malee waan hunda baay'isa godhanii beekan jechuudha. Rabbi yoo waan tokko godhu waa malee waan godhu. Akka nama arguutti caalaadha jechuudha. Hojiin isaanii baay'ee tokko nama garraamaa akkamitti kun ta'uu danda'a jedhamee amma nama dinqisiifachiisutti jechuudha. Garuu haa ta'u malee namni baay'een Itoophiyaan hundi isaanii jechuudha abdii guddaadhaan eegaa turanii akkamamuu hin danda'anii iji isaanii banamuu hin danda'a jennaan እርዳታን godhamee fi asii gara gargaarsi godhameefi jechuudha. Uummanni Itoophiyaa hundumti harka isaanii bal'isanii fi
gara Taaliyaanditti akka deemanii yaalamuuf godhamee ture. Ji'a tokko ol akka achi turte dubbatte jechuudha Tiijinaati ijoollee kana. Yeroo jalqabaatiif yeroo jarri hikimannarra jiran utuu wuxxeetii isaa hin beekin viidiyoo xiqqoo gootee footoo gadhiiftee turte jechuudha. Namni immoo sobaan ilaaluu danda'aniiru fayyaniiru kan jedhu viidiyoo irratti waraabaa ture. Viyuu baay'ee mul'annoo baay'ee akka argate dubbatte jechuudha Tiijiin. Amma immoo hikimannaa hunduma isaayyuu xumurtee gara Itoophiyaatti ergi deebite akka abdii guddaadhaan uummanni Itoophiyaa eegaa jiru hin taane akkuma Rabbi jedhe ta'a akka namni jedhee miti. Ijoolleen kun utuu yeroo jalqabaa ta'e yeroo dhalatan sana ta'eera ture silaa arguu hin danda'anii akkamamuu hin danda'anii. Amma immoo irra tureera waan ta'eef waggaa 7 waan akkasii irra tureera waan ta'eef ergi ilaalamanii arguu akka hin dandeenye hikimannaa isaaniillee xumuranii arguu hin danda'anu jedhanii nutti himanii. Gammachuudhaan utuun dhufe uummata Itoophiyaatti misraachoo haaraa itti mee gammachiisee natti tola. Garuu akka Rabbi jedhe malee akka namni jedhe hin ta'u akkasii hin taane jettee boojutti jirti jechuudha Tiijinaati ijoollee kana. Ammas ijoolleen si baay'ee nama boonsanii akka iji jaraa arguu didee miti. Ijirra kanaan qofa arguun qofti faayidaa ittiin qabu. Keessi jaraa ifaadha jechuudha ijoollee sanii akka malee nama dinqu ijoollee garraamii qabdi jechuudha. Amma kanatti gadduu hin qabdu. Garuu namni baay'een Tiijiidhaan ijoollee keetiin guddifadhu gazabata walitti si qabame kana jedhaa turanii jetti. Isheen immoo haati ofii waan gaarii nama hawwiti waan ta'eef kanaan dura yaalii gahaa hin arganne waan ta'eef amma immoo yaalamanii yaalii gahaa ta'e argatanii jechuu isaanii hin fedhaa jechuudhaan birrii uummatarraa walitti qabame sana ittiin guddisuu osoo hin taane akka isaan ittiin yaalamanuu feete jechuudha. Kanaafiyyuu ittiin gaabbu'etti waan immoo korsiiseef waan ittiin yaalchiseef milkaa'uu dhiisuu malee ittiin gaabbuu maaliif akka mamaniiru ijoolleen kun hikimannaan amma ittiin hir'anne jechuudha. Rabbuma biraa ta'uu dide malee ittiin hir'anne godhameefira garuu hin taane yoo Rabbiin biraa ta'ee ta'a wanti hundinuu. Kanaafiyyuu iddoo haadhumaa bu'ee nama yaadetu hubata kana jettee deebifteef jechuudha seefuudha. Gizee sana namni si dhorkaa ture maaliif jettee jennaan akka kootii haadha ta'ee iddoo kootii kana nama bu'etu hubata jechuudha. Kanaafiyyuu mokkoruunis bareedduudha waan tokko isheenuu ba'a jechuudha namni yoo mokkore ilmoodha osoo akka ijoollee namaa naaf ilaaltee kan jedhutu itti dhaga'ama jechuudha. Amma immoo Rabbiin biraa waan ta'eef amma dandeettiis mokkorteetti ta'uu dide. Kanaafiyyuu kana booda abdii kutuu dhiiftee maaliifis kun ta'e jechuu dhiiftee fedhuma Rabbiitu kun jettee ijoollee ofii guddifachuu itti fufuudha malee gadduu hin qabdu jechuudha. Maaliif waan waaqayyo biraa dhufe uummata akka gochuu hin danda'u namni amma dandeettiis gooteetti. Isheenis immoo akka malee nama cimtuudha. Uummanni Itoophiyaa abdii guddaadhaan eeggataa ture waan ta'eef baay'ee tokko qaanfachaa madarkii irratti argamaa jirti jechuudha. Maaliif misraachoo gammachuu dhaga'uu barbaadanii akka malee abdii guddaadhaan eeggataa waan ta'eef jechuudha. Isinis gammachuutuun qabadhee dhufee silaa natti tola ture garuu akkan yaade hin taane jettee boo'uutti jirti jechuudha.
Kanaafiyyuu ijoollee garraamii qabdi sijiin illee ijoollee irraa yoo arguu didan iyyuu keessi isaanii ifa kan ta'e waan hundaa kan beekanu ijoollee qacalee ijoollee ogeettii qabdi jechuudha. Ittiin boonuu qabdi malee kana booda gadduu ta'uu dideette gadduu hin qabdu jechuudha. Isheen illee harmee cimtuudha akka malee. Rabbiin fayyaa isheedhaaf haa kennu umrii ishee dheeressu. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti ijoolleen kun gurguddatanii iddoo guddaa ga'anii ቀጠሮ ሁሉ ተይዞ ይህን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል መታከም ይችላሉ ተባልን። ምንድን ያደረግነው የሚያስፈልገውን ገንዘብ ማሰባሰብ ጀመርን። ስናይ ብዙ ህዝብ ከጎናችን ነው ያለው። በጣም ጥሩ ነበረ ድጋፉ ሰውና ይህንን ማድረግ ከቻልን ደግሞ ከዛ የተሻለ የሚባል ጥሩ ሕክምና የሚያገኙበት ሆስፒታል አሬንጅ ተደረገ። እዛ ሄድን ማለት ነው። እዛ ከደረስን በኋላ በመጀመሪያዎቹ ምርመራ ሂደቶች ላይ ልክ እንደ ቀድሞቹ ሆስፒታሎች ነበረ የነበረው ተስፋ የሰጡን ማለት ነው። ከዛ በሂደት በጣም ብዙ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ፋይናሊ ግን የነበረው ምርመራ ኦፕሬሽን ሩም ገብተው አይናቸው ተከፍቶ ምናምን ማለት ነው። እዛ ላይ ግን እንደማይሆን ነገሩት። ስለዚህ አሁን ህክምናቸው ጨርሰው ነው የመጡት። ያው እንደማይሆን ነው የነገሩን። የነበረው ተስፋ እንደሌለ በተግባር ሲታይ ደግሞ እንደዛ እንዳልሆነ እንደውም በዚህ አንድ አመት ውስጥ በጣም አይናቸው ተቀይሯል። ከነበረው ከአምና ዘንድሮ ላይ በጣም ተቀይሯል። አንደኛ የነሱ ችግር ከ7 አመት የቆየ ችግር Jara sadan keessaa kan ishee tokko dhukkuba biroo kan yaalamuun isheedhaaf ta'u kan biraa uumamee argame marmaraa sana keessatti isaaf himannaan akka godhamu nutti himan jetti jarri doktora. ለምሳሌ አናንያ በጣም ዝቅተኛ ነው። የአናንያን ኦልሞስት በቃ ላይሳካ ይችላል ነው ኔጌቲቭ ነበረ እንትናቸው። Kan mucaa isa dhiiraa hamma kana baay'ee miti. ሶሊያና ላይ በጣም ትልቅ ተስፋ ነበር የሰጡት። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ግን ከምርመራው በኋላ ሶሊያና ላይ ደግሞ ሌላ ማናውቀው ችግር የተፈጠረ ሌላ ጭራሽ መታከም ያለበት አይን መመለስ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ይሄ በሽታ ቢቆይ አይኗን ጠርገን ልንለው እናስወግደው ሁሉ የሚያስችል ሌላ ችግር ጭራሽ ነበሩ። Sooliyaana irratti kan dhukkuba isa akka arguuf akka mamu malee dhukkuba birootu yeroo marmaramu sanatti argame kun akka mamuu qaba jedhanii nutti himanii jarri doktoraa jettee dubbatte jechuudha. Sodaataa dubbachuutti jirti. Maaliif uummanni Itoophiyaa akkuma isheen abdii guddaadhaan ijoolleen koo naaf agarteettee eegaa turte uummanni baay'een eegaa turan jechuudha. Kanaaf dubbachuun illee xiqqoo afaan keessa qaqqabattee itti ulfaate. Warra biraa dhufee wanti godhan hin jiru. Isheenis utuu ta'ee gammachuu guddaa qabdi. Uummanni Itoophiyaas gammachuu guddaa qaba. Garuu hin taane waan godheef waaqayyummaatu beeka jechuudha. Waaqayyoon kaasafamu. Ijoolleen ishii immoo ijoollee qacaleedha. Ijoollee keessi isaanii ifaa ta'e jechuudha. Irraan iji isaanii arguu adiiduu malee wanti isaan dadhaban hin jiru. Wanti isaan nuyi gadi ta'an tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Isheen illee harmee baay'ee jajjabduu taate harmoota baay'eedhaaf immoo kan fakkeenya taatu harmee addaate jechuudha. Ukkaan ijoollee sadii iji isaanii hin argine miti jechuudha. Tokkoyyuu akka inni namatti ulfaatu tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Isheen immoo
gargaarsa waaqayyoo wajjin waaqayyoon jalatti immoo jajjabina qabaachuu isheerraan jechuudha. Ijoollee kana guddifachuu dandeessetti uummanni Itoophiyaa harjaadhaa ishee cinaa ture. Ammas immoo jajjabaachuu qabdi. Ammas akkuma duraanii uummanni Itoophiyaa jajjabaadhu jedhee jajjabeessuu qaba jechuudha. Gadda kana keessaa akkasiin itti baatu, gaabbii keessaa akkasiin itti baatu, akkasiin baatuuf jajjabeessuu qaba jechuudha. Namatti dhaga'ama wanti tokko jammaranii ka'anii utuu fiixaan hin bayyoof akka malee namatti dhaga'ama garuu wanti godhan hin jiru. በቂ ሕክምና አገልግሎት አላገኙም ብዬ ነው ማስበው። ታከሙ አልልም፣ ምክንያቱም በቂ ሕክምና አላገኙም። እውነት ማገኙ የተባለው ሕክምና በቂ ነበር። ምክንያቱም አሁን ላይ ሐኪሞቹ ምንድን ነው ያሉት? በጣም ተራ እዚህ ያደረሳቸው በሽታ በጣም ተራ እና እዛ ሀገር ቢሆኑ ሜቢ እነዚህ ልጆች ሌላ ዓለም ላይ የተወለዱ ልጆች ቢሆኑ አይናማ ናቸው። 100% ነው ይሄን ማወራ። በጣም ሊድን የሚችል የሚታወቅ ኤክስፔክት የሚደረግ ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ቤት አልተወለዱም፣ ሆስፒታል ነውና እርሊ ቢታወቅ የሚድኑ ናቸው። ይሄንን ደግሞ ሐኪሞቹ በግልጽ ይነገሩ እና ይሄንን ላላረጉ ሐኪሞች በእጃቸው ሆነ ላላረጉ ሐኪሞች መስጠት የሚችለው መልስ ምንድነው? ልጆቹን አላከሟቸው። ባላከሙበት ሁኔታ ደግሞ ይህን ማለት አይችሉም። እኔም ደግሞ እዚህ ደረጃ ደርሶ ቁርጡን ማወቅ እንደ እናት አንድ እፎይታ ነው። የነበረችዋን ጭላንጭል ተስፋም ደግሞ እንደ ተስፋ ይዤ እዚህ ድረስ መድረስ ነበረብኝ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከጎኔ የነበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነበረ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ከጎኔ እያለ ይህን ፍላጎት በማሟላቱ ራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ እፎይታ ነው። አንድም እፎይታ ነው፣ መልስ ነው። ምክንያቱም እንደ እናት ልጆቼን ሳላሳክም ጥሩ ሕክምና አግኝተው ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይሆንም፣ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ ውስጥ የሚበላው ነገር ነውና ይሄ ለእኔ አንድም እንደ ትልቅ እድልም ነው የምለው። ማድረግ ነበረብኝ፣ ትክክልም ነው። ይህንን ሀሳቤን ይዤ ስወጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ሕዝብ ደግፎኛል። ቢያንስ በዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ደስተኛ ነው። ብዙ ጥሩ ዶክተሮች አሉ። የዛን ያህል ደግሞ የሕክምና ስህተት አይደለም ኢትዮጵያ ሰለጠነው ማለት ነው። እነ ሶሊያናን በተመለከተ በልጅነታቸው ተፈጠሩ አይናቸው ጋር አዎ፣ ግን ይህን ለማውራት በጣም ሌት ነው። ምንም ያው ጥቅም የለውም። ገብቶሃል? ምንም የሚመለሰው ነገር የለም። እነሱ እይታ አለ፣ ግን አሁን በአውራው ገብቶሃል? ትርጉም የለውም።